BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen jalqaba. Oromiyaatti godinaaleen pooliyoon itti argamte eesfaa? Arsii bichaa keessatti argameerani Shawaabaa, Arargee, Jimmaa, Shawaa Lixaa godinaalee akkasii keessatti argameera jechuudha. Godin Booranaatti boncimeenii miidhaan dhaqqabdi guddoo ta'uu himan. Hagammaatti beeladii gara 14,410 gaa horiin hagammaa harka namaatiin kaafamu ofiin ka'uu hin dandeenye kadhamii eegatti qabee kaasu 30 akkas ga'ee jira. Shawaa Lixaatti namichi boof moora firisaa Tawaalee maaliin himatame? Nama raatessuudhaaf bofa kana bifa namatti moruutiin kan inni seera jalatti ilaalamee qajeelfama qaba warri mana murtii waan ilaalanii. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan haleellaan xiyyaaraa torban kan keessaa guyyaa afuraffaa fi magaalaa Maqalee keessa raawwachuu mootummaa fi finciltoonni Tigraay himan. Mootummaan akka ibseetti xiyyeeffannaan haleellaan raawwatame kana bakka leenjii TPLF bakkichi adoo seeraan alaanii bakka TPLF namooti qacar ta'uun dura bakka leenjii raayyaa ittisa biyya ture jedhu mootummaan Itoophiyaa. Dabalataan bakkichi garee shororkeessaa fi wiirtuu neertookii ta'uun tajaajilaa jechuun ibsa. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan haleellaan raawwachuu malee odeeffannoo bal'aa hin qabne Rooyitasiif hima. Oduu wal fakkaatuun haleellaa xiyyaaraa guyyaa irra raawwateen wal qabatee xiyyaarri UN ka qarqaarsfee gar Maqalee imalaa ture haleellaa kanaaf jecha aduun qubatiin gar Finfinnee deebi'uun gabaafama. Dubbi himaan sagantaa nyaata addunyaa balaaliin qarqaarsa namooma ganam kanaa buufata xiyyaara Maqalee aduun qubatiin deebi'uu BBC'tti hime. Eejensiin oduu AFP'n ammoo dubbi hima mootummaa Itoophiyaa Dr. Lagaasa Tuluu dubbisee deebii argateen mootummaan Itoophiyaa balaaliin UN naannichi jiraachuu qubqabaa ture jedha. Haa ta'u malee balaalinni waraanaa fi kan UN yeroo isaanii fi kallattiin isaanii gargar ture jedha. Miidiyaan hawaasa guddichi Facebook waraana bilisummaa Oromoo fi qabiyyee isleellisan Facebook irraa haaquu addaatti BBC'f mirkaneessa. Dhaabbatni Facebook waraana bilisummaa Oromoo taree dhaabbilee fi namoota hamoo waan galchee fi guutummaatti Facebookitti fayyadamuu akka hin dandeenye uguruu hima. Woboonii Facebook gubbaa dhorkamuun maal jechuu? Elias Mulugeetaa gabaas qaba. Dhaabbanni Facebook waraana bilisummaa Oromoo pilaatfoormii koorraa ugureera jechuun maqaa waboo yookaan kanneen jaarmicha bakka bu'aniin fuulli banamu yookaan banamee jiru ni haqama kan banamuuf jiraatus hayyama in argatu jechuudha. Qabiyyeewwan namoota biraan maxxanfaman garee kanaaf deeggarsa kennu yookaan hokkora gareen kun uumu leellisu jedhaman ni haqamu. Facebook murtee kanarra gahuun dura ogeeyyii dhimmichatti dhiyeenya qaban waliin mari'atee sirna jiru tokko tokkoon akka hordofu dubbii himaan dhaabbatichaa ibseera. Murtee Facebook kana ilaalchisee yaada qaban akka ibsan BBC'n dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dubbisee murtee kana quba akka qaban himaniiru. Murteen kun gareewwan adda addaan sagalee saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo ukkaamsuuf dhiibbaa duula propagandaan dhufedha jechuunis ibseera. Itti dabaluunis biyyattii keessatti gareeleen mirga namoomaa sarbuu fi ajjechaa raawwachuuf kan ragaan irratti dhiyaatu biroon bilisaan Facebook osoo fayyadamanii waraana bilisummaa Oromoo propagandaa bu'uura hin qabneen uguruun imaammata Facebook irratti eenyu dhiibbaa gochaa akka jiru agarsiisa jedheera. Imaammanni jaarmiyaalee fi namoota hamoo Facebookii imaammata jaarmiyaalee shororkeessoo garee jibbaa fi jaarmiyaalee yakkaa dabalatee qaamolee biroo ilaallatudha. Dhaabbanni Facebook imaammata isaa kanarratti hundaa'uun qaamolee miti mootummaa hokkora uuman jechuun erga farajee akkaawuntii jaarmichaa fi qabiyyeewwan garee sanaaf deeggarsa agarsiisan akkasumas miseensota isaanii beekamoo Facebook irraa nan uggura jedha. Qabiyyeewwan maxxansa Facebook kanneen sochii hokkoraa jaarmiyaa kanaa leellisanis ni ugguramu jedheera. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii keenyatti barataan gara 17 adoo dhokateeman barumsa shamarranii seenuu qabamee reebichi gaa'inii lubbuun isa dabru poolisiin ibsa. Baratoota dhokatanii seenan jakeessa barataan kutaa 12ffaa kun istook ture. Baratoonni 5 miliqanii qaqqabam kun baratoota aaranii fi hojjetootaan tumame.
Lammiileen Kanadaa cabbir mucucaatanii kufan bulchiinsa magaalaa himachuu danda'u jedhu manni murtii waliigal Kanadaa manneen qopheessa magaalota cabbii daandiirra kaasuu dhabuun yoo namni miidhamee bilis hin ta'an jechuun gaaf kamisaa mure. Ogeessonni wallaansa baqaqsanii hodhuu US kalee booyyee milkaa'inaa namaaf jijjiiruu danda'an milkaa'inni kun gara fuulduraatti hanqina kutaa qaama gumaachuu furuu danda'a jedhanii abdatan. Namni wallaansa kan argate dhukkubsata sammuun du'ee fi ka abdii fayyii hin qabnee fi gargaarsa mashiiniin lubbuun isaa turfamee jedhan. Warseesii maqaan isii Naajji jedhamtu ka umriin isii waggaa 32 keenyatti sagantaa sanyii warsees ardii addunyaarra badee baraaruuf keessatti haadha hormaata ta'uun tajaajilaa turte sooran baati. Pooliyoonii naannoo Oromiyaa dabalatee bakkeewwan biraa Itoophiyaa keessatti argamu hordofee duulii tallaalii pooliyoo irraa eegaluu himan. Hooganaan itaanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajee Abdannaa bara 2019 irraa kaasee haga abbaa jibar kana daa'imman 61 pooliyoon qabamu is keessaa 40 naannoo Oromiyaa irraa hima. Itoophiyaan bara 2017 pooliyoo irraa bilis jedhamte turte. Ta'am deebitsuun gosa kamii bakki inni argame eessfaa jedhe gaafadhe. Arsii bicaa keessatti argameera inni kana jalqabamanii kan inni argamettidha. Shawaa Ba'aa, Harargee, Jimmaa, Shawaa Lixaa godinaalee akkasii keessatti argameera jechuudha. Ijoollee umrii hagamii tuttuun? Yaa umurii waggaa 15 gadidha baay'een isaanii kana irratti argame jechuudha. Ijoolleen tun ijoollee duraanii tallaalii pooliyoo hin argatini? Talaalli kan argatee jira kan hin argatinis jira. Manatti fa'aa kan dhalatan ijoolleen baay'een sagantaa idilee keessattis kan hin dhufiin hafan fa'aan jiraatu kana wajjin wal qabata. Itoophiyaan asiin dura pooliyoo irraa bilis jedhanii labsamtee? Labsameeti amma waan pooliyoo irraa firii jedhameeti. Ammanni kun vaaksiin induusdi pooliyoodha kan jedhamu. Kana jechuun yeroo booddee of jijjiiree vaaksiin induusdi kan jedhu kana hin fida. Envaayiroomentaalii fakkeenyaaf vaayirasiin amala isaatiin amala of jijjiiruun qaba. Gama biraatiin immoo envaayiroomentii keessatti vaayirasiin kun waan jiruufi of jijjiiree atileet induusdi vaaksiin diraayivdii kan ta'e pooliyoo kan Itoophiyaa keessatti argamee jiru malee waaldi pooliyoo noormaalii isa kanaan dura bifa weeraraatiin koosa namni jechuudha. Pooliyoon amma argamu kun waan eegamaa ture moo waan akka tasa dhufe? 2019 kaaseen jira. 2004 fi 2014tti Sudaanii fi Somaaliyaa irraa kan gale jira ture. Ergasiiti egaa bara 2019 keessadha kan vaaksiin diraayivdi pooliyoo kun kan hin argamne. Haalli ijoolleen pooliyoon tun irratti argamtee maal fakkaata? Garaagara hundinaan isaanii hundumtuu haalli isaanii jechuudha. Kan fuulli paralaayisisii qabu jira kan immoo hin qabnes jira. Kun agam isa yaaddes pooliyoon kun argamuun? Ballaanitu jiru atileet argamuudhaan nama tokko bitaanan miidhaan irra ga'uun yaaddeessaadha waan ta'eef talaalliin akka nu kennamu godhamaa jira. Kanarra darbee immoo faana deemsa dhibee kanaa keessumaa ijoollee waggaa 15 gadi jiran laakessaan jarjartaa kan irratti argame gabaasa akka inni ta'u sanarraa kaasee immoo ulaagaan qaba namni tokko pooliyoodhaaf yeroo shakkamu fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti harki miillee hojjechuu dide namni kufee ta'uu danda'an kamiin haa ta'u yeroo gabaabaa keessatti amma laakessaan jarjarsaa guyyaa 14 gadi irratti argameedhaan akka pooliyoo dhadhamee qabamee naamunaan fuudhameetu ilaalama jechuudha. Namootuma laashaan hundumaa balaa kamiin haa ta'u laakessaa ta'uu danda'adhame waan shakkamuuf qorannoo laaboraatooriitti ergameeti ijoolleen kun kan argaman tokko parvoolaansii yookaan immoo faana dha'iinsa dhibee kanaa cimsuudhaan inni biraan immoo lafa rakkoon kun mudatetti yoo jiraate immoo duudhaan tajaajila talaallii kana akka inni ijoolleen argattu gochuudha jechuudha. Doozii dabalataa daa'imman waggaa 5 gadi ta'an manatti tajaajila kana akka isaan kan argatan gochuudha jechuudha. Istiraateejiin akka biyyaatti qabame. Ulfaadhu obbo Darajee. Galatoomi. Boon godin Boorana miidhaa jiruun ammaa turiin yookiin beeladii du'ee 1410 ga'u ogannaan kopheetessa balaa godinichaa Abliiban Kabadaa BBC'tiin dabalataan haal cimaa deem kanaanii horiin huqqinaa fi harka namaatiin kaafamu 30 ol ta'uu hima. Du'aatii horii fi kaasitii horii habaayatu malee deeggarsi karaa garagaraan uummata dhaqqabaa jiraachuu dubbata. Agammaatti margii beelii yookaan hidha innaan 14,387 gam mootummaatiin dhiyaatee jira. Deeggarsi nama dhuunfaatiin ammoo margii beelii 3,630 ga'u innillee dhaqqabee aanaalee raabsinee loon akka isaan nyaachifatan taasifamee jira. Gam deeggarsi namaallee midhaan akka dansa dhufaa jiranii namni akka malee rakkatee jira. Innis deeggarsa ariifachiisa gaafannee akkuma gaafanneen nu eeyyamanii geejjibsiifamuu jalqabanii jiranii. Gam raabsa bishaanillee bootti gaafannee boottiin akka 15 geettu fuula cufaa gargar qoqqoodamtee bisaan raabsuu jirti. Warri ammaan tan deeggarsiifaan hin dhaqqabiin yookiin warri baadiyyaa fagoo fa'aa jiru biitii akkam jirti beela?
sadarkaa ariifachiisaan dafa uummata caalaa adda baasa jennee aanaalee cuftiin adda baaftee jirti. Nam haga 1,166 ga'u beneficiarii agasii adda baasnee midhaan geejjibsiifamanii dhaqqabaa jira. Qaayii guddaan ammallee deeggarsa barbaadu waan nyaata beeladaas. Lafti fuul rooba qabdi. Aanaalee gariillee keessatti bokkaayyaa roobee jedhanii fulacuuf waliin ga'e moo lafti akkam jirti? Fulacuuf waliin hin ga'enne roobii kun silaa roobuu haa qabu iji tokkoon dur ture hagamma aanaa inni keessa jalqabe aanaa afur qofa. Aanaa Yaaballooti, aanaa Goomuleetii fi aanaa Saltallee, aanaa Ilwayyee, aanaalee naannoo marsaa Yaaballoo kan callaa xiqqoo tachi godhe. Sullee godaansii gara jircuufaayyuu mooyyaleetti nafne, areerootti nafne, dirree wuluqitti nafne cuftinuu buqqa'ee bishaan sun barbaada, lafjiidha sun barbaada baay'ee godaansillee dabalee jira naannoo kanatti. Sila duumasiin qaqqaba, duumasi kaan akka doolessa jira xiqqoo akka dansa gargar namaan baasu humna roobaa hin qabu fakkaata irroobu duumasi dhiquma kan qabbanaa'ee dabra. Yoo gizeen kana midhaqqabin taatammoo iveritiin akka malee cimaa deemti. Godina Boorana keessatti bisaan laf jal jiranii akka malee guddoo jedhanii dhiyeen kana mootummaa naannoo Oromiyaa bisaan laf jala kana deebinee uummata urraa jedhanii akka eegalan ibsanii kuniin eessan baay'ee. Amma piroojeektiin neetworkii bishaan Booranaa kan laf jala eegatti dilloollee deemnee ilaallee jirra warra pirezidaantota kan naannoo waliin haalli hojiin isaa saffisaa jiraatu malee gammaatti fuul fankishinaali ta'ee hojiirri oollee garuu naannoo dilloo kasoorsiin isaa jiru sanatti bishaan horii obaasu eegalee jira buufata 2-3 irratti sentariiwwan sila itti distribuut ta'uu qabu baay'ee isaa kasila naannoo simuu Yaaballoo sanirra aanaa Saltallee aanaa Areeroo Yaaballoo itti distribuut ta'uu jira sun fankishinaali hin eegalle amma lafti baqasanii tuubboo bishaanii keenya kan sullee waliin hin ga'amne hojii isaa ariifachiisuu jiran garuu sila sun kan yeroo hin dhuma taate furmaatii jiraachuu danda'an bishaaniitiin bishaan qofaaniti marrallee laf daangessanii oomishanii marri jallisiin bahee dafee dhaqqabullee godhuun hin danda'ama sun hojiillee eegalee jira. Kanaaf naannoo sunitti fulaa itti jalqabsuu yaayyuu obaasuu jalqabu malee bakka cufa waliin hin geenye jechuu barbaadeeti. Galatoomaa biliiban. Dhaggeeffattootni oduu ajaa'ibaa isin dhageessifnaa godina Shaawaa Lixaa aanaa Jibaatitti namni Lammeessa Diriirsaa jedhamu manfiroota isa deemuun mooraaf boof kukkutee awwaaluuf utuu jedhu harkaatti qabamee hidhaan adaabame. Namni kun mooraan nama raatessuu fi boof bifti magariisa ta'e fayyadamee jechuun balleessa irratti argamuun hidha baatii 6 fi qarshiin 1,000 adaabame. Hoogganaan kominikeeshinii aanaa Jibaata obbo Ifyoon Moyyeessaa akkan jedhu. Namichi sun mana fira isaatiitti kan inni dhaqe aanaa dirreen cinni keessa ture dhaloonni isaa mana fira isaatiitti kan inni dhaqe fira koon dubbisee dheeti achi dhaqee galgalaadha tilmaama keessaa gara sa'aatii 2 wayiitiidha. Sanii booda xinnoollee maqaa amantii kana daa'effateeti waaqayyootu na ergee isiniifan kadhadhaa waan jedhu kanallee daa'effateeti. Achi booda waan qabatee dhaqe sana boorsaa isaa keessa godhateeti kan inni dhaqe bofa sanaa fi wantoota biroollee qabatee kan inni dhaqeedha. Akka ibsametti qabatamaatti garuu bofa sana qofaadha kan harka isaa irratti qabame. Sanii booda erga nyaata nyaatee erga wantoota garaagaraa keessummaa'ee booda mana sana xiqqoo takka turee fincaa'ee jedhee gadi ba'ee yeroo inni qotee mana namoota keessummummaadhaaf dhaqe sana yeroo inni seenu qotee awwaaluuf yeroo inni jedhu bofa sana kukkutee wanta jechuun yeroo inni ka'u harkatti qaban yeroo sana maatiin himtachiisuun jechuudha. Sana booda hin qabamee gara waajjira poolisii aanaa Jibaatiin dhufe. Erga dhufee booda hojii isaa ta'uu qabatamaatti baay'ee amanee namoonni biraallee akka jiran maqaa namoota sanaa yoo dha'uu baateyyuu namoonni biraa akka jiran kan ana caalan illee jiru waan jedhuun kan inni dubbachaa ture hojii kootii namoota kanaan dura rarraates illee jira waan jedhu bakka baay'ee amaneera jettanii ofii isaatiif dubbatee jechuudha. Adeemsa himannaa isaa irratti maalitiin himatamee akkamiin adabamuu danda'ame? Haalli himannaa isaa nama raatessuudhaaf bofa kana bifa namatti moruutiin kan inni seera jalatti ilaalame qajeelfama qaba. Warri mana murtii wantoota ilaalanii waajjira poolisii aanichaallee sirriitti qoratee sirriitti dhimma isaa ilaalee gara mana murtiitti dabarsee manni murtii immoo adeemsi seeraatiin waan ilaaleeti adabbii baatii jedhame sanatti kan murteesse. Galatooma dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo tamsaasa keenya kallattiin gam Facebook Live gam Satellite fi raadiyoo dambalii gabaabaa hordofaa jirtu. Kanneen raadiyoo irraatti gam dambalii gabaabaa yookiin shortwave irraa nu caqasaa jirtan lakkoofsi irraatti nu argattan jalqabjii dhufu sadaasa tokkirraa eegalee jijjiiramuuf jira. Haalum kanaanii frequensiin keen haaran kiiloohaat 9,600 mita beendii 31 irdeebiyaa frequensiin keen haaran kiiloohaat 9,600 mita baand 31
Kanaafi dhageeffattooteenna oduun teenta galgala kana aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isiniin jenna. Mamaasi galgala kana galeen yooman gaye hiikan isa maani kooment keessa nu beeksisa. Eeliyaasii fi Mubarakiini galatooma jenna. Ag torbaan dhufu nagaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.